nuti akka ummata islaamat guddisni keenya namuu ilmaan ufii akka ufitti guddisa ajeloon dhaggeeffadha namuu ilmaan ufii akka isa fakkaatu guddisa boca barbaachisu bocee fi ilmaan keenya akkanarra guddatu qaba akka barnootatti illee akka aadaatti illee wama hundaa'u ilmoon teenya karaa kanarra guddatu qabdi jee bocee kitaaba godhee katabee barreessee sanirratti ilmaan guddisaa jira nuti akka ummata islaamatti waan rabbiin nuu boca waan rabbiin guddina akka ilmaan irratti guddifnu nuu buus waan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam lafa qabsiisanii ilmaan irra guddisanii nu garsiisan sanirraa duroomuu dandeenya ilmoon keenya sanii ala guddatuu dandeessu qur'aana ala hadiisa ala adabaa fi naamusa islaamatii ala waan biroo qabattee ilmaan keenya guddatu shari'allee nuun hayyamtu islaamummallee nuun hayyamu lachuu wajji milkaa'uu barbaanna duniyatti illee waan nurraa eegamu taasifnee gahee teenya waan barnoota ilmi namaa baratuu qabu tokko barannee diin keenya illeedhaan nama uf danda'e tokko ta'utu ilmaan keenya irraa dirqama eega ilmaan dhaluun hin oolin eega horuun hin oolin ilmaan kana ilmaan faayidaa qabu miyaan guutuun biyyitun guutuun diini fi diinagdee fi illee itti haajam barnoota fi illee itti haajam ilmoo ayaa qabdu akka ilma khiyyataw akka khiyyataw akka khayataw irra dalaguun dirqama keenya rabbi subhanahu wa ta'ala suratul luqman keeysat وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلمان سا كان برسيساتور الرجال تربية لقمان لابنه ربي قرآن تنوهم أكيت النبي يتي ربي يخون يوهو هيون كن الموسى اتقدس يا المخي يا ربي تنشر سيسين يا المخي يتولتو تأججي هم ترى دور يا المخي يدتر وقادم تنبونين وفنتولين وقادوا بتو سجلي الفوتيل للبن سجلي لافتون هاسو برنوتا إيرا سورة خنا خيستي المود أفكن لقمان ربي إنسان قرآن تنودبرث ilmaan keenya as qabatanii guddatu qaban barnoonni akkuma jirutti ta'e aqiidaa islaamaa islaamummaa waan jaan qabaniitu guddatu haa qaban